biyyi hedduu itti haajamtii hawaasummaan keenya baay'een nama sheekota ilmii irraa baratu hin argatin lakkoofsan qabu xarafatti baay'een isaanii sheeka jabbaa isaan keessa ta'e ilmii barsiisu tokkollee waan qabani nutu mataa keenyaaf sheeka gabbee nu barsiisu tokkotti hedduu haajamnaa himmaaruuf waa kaayiroo dhaquudhaan hin mallee nama hawaasati beeda wanni beekuu qabdu hawaasa tokko hawaasa kan fayyadu hawaasa kan miidhuun Jamaah jechuun bakka bu'aa yoo jenne bakka bu'aa jamaah mootummaan hawaasa keenya nama hagee jiru. Hawaasa kan fayyada jennee hawaasa kan miidhuun dogongoran jakka fayyada yaadde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Fayyagalata rabbii jirta. Jirra alhamdulillah. Ajandaa mee jidduu tana deemaa jiru waa'ee Sheekh Ahmad Tawfiq qubsiisuu irratti namoonni tokko Sheekh Ahmad Tawfiq maan hangafee bakka tiyya tana buusee deemuun qabaa Sheekh Ma'ruuf achi galchee deemuun qabaa jedha. Jee namni tokko illeen waliin oofullee jira. Waa'ee kanarratti meeti maaltu jira rakkoon yoo Sheekh Ma'ruuf biyya teenya keessaa deeme rakkoon nu mudattuu fi namni kun nama achi malumoo akkam jettemeeti waan kanarratti yaadni ati qabdu akka hawaasa tokkootitti. Ani akka nama hawaasa tokkotti bootaa Sheekh Ahmad Tawfiq irraa deeme tana Sheekh Ma'ruuf fiduu osoo hin taane namoonni bootaa namoonni kitaaba Sheekh Ma'ruuf biyyi teenya hedduu itti haajamtii hawaasummaan keenya baay'een nama sheekota ilmii irraa baratu hin argatin lakkoofsan qabu yooniin maqaa dhahee tuquusiif yaale amma keessafuu harri naannawa daaroo labbuu kun xarafatti baay'een isaanii sheeka jabbaa isaan keessa ta'e ilmii barsiisu tokkollee waan qabani rakkinuma hawaasa keenya yeroo ammaa keessa jiraniif dubbachuu fi sheekota silaa gabbee isaan barsiisu qubsiifachuun nutti ulfaataa yaadnee callifna malee jechuu nutu mataa keenyaaf sheeka gabbee nu barsiisu tokkotti hedduu haajamnaa saniifuu Sheekh Ma'ruuf waa kaayiroo dhaquudhaan hin mallee yaani bootan sun bootaa isaan maltuu miti nama hawaasati jiruu baqaa keessa qubsiisanii kaayiroo galchurra biyya teenya keessahuu sheekota nu barsiisutti haajamna nutuhi osoo keessafuu karaa Harargee lixaa tana nu qubatee hedduu hawwina malee biyyaa bahuusaa kanarratti ani akka mataa kiyyatti gammachuun qabu. Shayni tokkolleen yaada hawaasaa dhaggeeffataa hawaasaaf jiraata waan ta'eef innilleen bootuma yoo taa'e ilmiin isaa beekumsi isa keessa jiru akkaan daraaree aalama fayyadu barbaada waan ta'eef biyyaa bahuu caalaa biyya keessa yoo nu taa'ee bootaa bareedduu takka qubsiisan irra nu fayyadaa je'eeti namana. Biyyaa bahuu sarratti an gammachuun qabu yaada kanalleen deeggaru sheeka nuti akka oksijiinitti itti haajamna. Keessafuu karree Harargee lixaa bakkoota hedduudha biyyi qubsuma sheekatti haajamtu. Hawaasa keenya baay'ee osoo keessa gaddeemanii ilaalanii keessafuu kara naannawa daaroo labuu kana bakkoota hedduutti sababa jaahilummaa shirkiin ciqilfattee hawaasni keenya dilii fi shirkii wadda baafatee hin beeku. So namni bootaa tana osoo qubate hawaasa kana ilmii ifii baretan hawaasa barsiisu waan ifii fahame kana hawaasan gahu sheeka jabaa akka Sheekh Ma'ruuf kana. Kaniifuu shayni kun bakka akkasii faadhaan mala malee hawaasa achi jiru dheebuu ilmii qabu hawaa hedduu addan baafatiin ka ilmirraa gabaa deemuu kana keessa taa'ee osoo nu barsiisee irra gammachuu itti qabna ilmiin isalleen achitti irra barakaa argattii jeeti namana. Osoo bootaa akkasiisan biyyuma keessa nu qubateen gammada malee yeroo tanatti
kaayiroo dhaqee bootaa Sheikh Ahmad Tawfiq buusan irratti gammachuun qabu. Yoo nu keessa taa'e irra nu fayyada, irra ilmiin salleen lafa qabattee hawaasa fayyaduu dandeessii jeetiin amana. Yaada inni biyyaa bahurratti gammachuun qabullee osoo biyya taa'e irra nu fayyadaa jeetiin amana akka nama hawaasaa tokkotti. Hayyee Alamuddin keenya galatoome yaada bareedaadha nuuf qaaftanii. Kaayiroo jechuun biyyi ambaa akkuma waliin beeknu biyya rakkoodhaati. Jechuun biyya bal'ifattee jiraachuu dandeessu miti. Biyya hawaasaa wajjin illee akka feetetti jiraachuu dandeessu miti. Hawaasuma keetu akka feete jiraachisuu dandeessu miti. Maali namni akka isheen ma'aaruuf nama hawaasni itti haajamu, nama qotee bulaan itti haajamu, nama hawaasni guututti darasan jenne namni gartee jiraataan marti hundi itti haajamu. Yaada gaariidha nu galatoomaa yaada keessan nu kennuudhaaf. Isinis galatoomaa ulfaadha.